Har'a Waashingten keessaa sagalee maraatummaa fi of tuulummaan guutame tokkotu dho'e. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp suuraa dooniiwwan waraanaa bishaan dhoosanii deeman kan obomboleettii cimaa keessa jiran maxxansuun kun callisaa obomboleettii duraatti jechuun dhaadate. Turee dippilomaasii hundaa akka kuusaa balfaatti darbe. Iraan yookiin guutummaatti ulaagaa Ameerikaa faa jilbeenfattu yookiin immoo lafarraa haxaa'amuu haa eeggattu jechuun akeekkachiisaa xumuraa lallabe. Iraan gama isheetiin dogoggorri yookaan gowwummaan Ameerikaa Iraan irratti raawwattu kamiyyuu bakka qaadee buufataalee Ameerikaa Giddu-galeessaa keessaa bara baraan haxaa'ee balleessuu akka hordofsiisu ifatti labsitee jirti. Dhama waraanaa kana bal'inaan qabannee jirra. Gabaasonni dippilomaasii Teheraan irraa ba'aa jiran dhugaa addunyaa raasuu saaxilanii jiru. Biyyoonni Awurooppaa gurguddoon warra Ameerikaa jala hiriiranii Iraanitti roorrisaa turan harka lafa jalaan ija miidiyaa jalaa dhokatanii Eegduu Warraaqsa Iiraan kadhachuu eegalanii jiru. Dhimmi kadhaa isaanii maaloo dooniiwwan daldalaa keenyaaf Hulaa Hormuz irraan eeyyamaa darbiinsaa nuuf kennaa kan jedhudha. Biyyoonni Awurooppaa maaliif Ameerikaa gananii gara Iraan dhufan iccitii isaa ni dhageessu. Har'a maddeen basaasaa fi xiinxaltoonni Israa'el dhugaadhaa fi Waashingten irraa tokko ifa baasanii jiru. Gaazexaan beekamaan Israa'el Haaretz iccitii walgahii guddicha Pirezidaantii Doonaald Tiraamp fi Pirezidaantii Xiinxalaan gidduutti Beijing keessatti gaggeeffame guutummaatti saaxiluun abjuu Ameerikaan ba'aa fagootti qabdu daaraa godhee jira. Akka xiinxalli kun mirkaneessutti Chaayinaan dallaa sibiilaa taatee abjuu istiraateejii Ameerikaa fashaleessuuf of qopheessitee jirti. Iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Iraan tarsiimoo waraanaa haaraa kan onnee peentaagoon cabsuu fi madaallii addunyaa guutummaatti garagalchuu tokko lafa jalaan hojiirra oolchitee jirti. Tarsiimoon kun ogeeyyii waraanaatiin waraana Hulaawwanii jedhamee moggaafamee jira. Iraan qondaaltota waraanaa ishee warra gurguddoo fi ogeeyyii humna addaa qudus dhoksaadhaan gara qarqara Hulaa Baabal Mandab dhiya Yemenitti guurtee jirti. Iraan akkamitti Hulaa Hormuz irratti dabalataan Hulaa Baabal Mandab cufuuf akka karoorfatte yoo xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan firraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Keenya namoota hedduu biraa akka goof like share gochuun waliif qooduun dagatanaa. Xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo qilleensi Giddu-galeessaa tasgabbii sobaa fi dhukaasa dhaabbii haphii jalatti rarra'ee jiru har'a Waashingten keessaa sagalee maraatummaa fi of tuulummaan guutame tokko dhagahamee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi dippilomaasii fi siyaasa addunyaa akka fiilmii Hooliwuuditti ilaalu miidiyaa hawaasaa isaa Truth Social irratti labsa waraanaa nama dhiphisu addunyaatti gallakkise. Tiraamp suuraa dooniiwwan waraanaa bishaan dhoosanii deeman kan obomboleettii cimaa keessa jiran maxxansuun calliinsaa obomboleettii duraatti jechuun dhaadate. Turee dippilomaasii hundaa bakka kuusaa balfaatti darbuun Iraan yookiin guutummaatti ulaagaa Ameerikaa faa jilbeenfattu yookiin immoo lafarraa haxaa'amuu haa eeggattu jechuun akeekkachiisaa xumuraa lallabe. Garuu dhugaan lafa Iraan irra jiruu fi deebii Teheraan irraa dhufe Tiraampiin jawwee ifatti adamsuuf deeme osoo hin taane leenca rafuu dammaqsee of nyaachisuu isa taasisee jira. Iraan akkuma gaara sibiilaa kan dhiibbaa diinaatiin irraafamne dhaadannoo Tiraamp kana tuffii guutuun gattee jirti. Hooggantoonni waraanaa Iraan ergaa gabaabaa fi onnee diinaa cabsuu deebisan. Farda kee isa dheeraa yaabbadhu. Akka Iraan jettutti iyyii fi koflii Tiraamp inni miidiyaarraa kun dhugaa qabatamaa dirree lolaa irratti madaallii humnaa jijjiiruu gonkumaa hin danda'u. Dogoggorri yookaan gowwummaan Ameerikaa Iraan irratti raawwattu kamiyyuu bakka qaadee buufataalee Ameerikaa Giddu-galeessaa keessaa bara baraan haxaa'ee balleessuu akka hordofsiisu ifatti labsitee jirti. Mee of tuulummaa fi amansa Tiraamp kanaa gadi fageenyaan haa ilaallu. Daawwannaa isaa Chaayinaa keessatti Tiraamp wanta eeggate dhabee roojoo duwwaa of duuba deebi'uun isaa ni yaadatama. Kufaatii dippilomaasii fi dhiphina siyaasaa keessoo Ameerikaa jalaa miliquuf jecha Tiraamp diraamaa haarawaa uumuuf dirqamee jira. Tarsiimoon isaa ammaa bifa roorrisa siyaasaa yoo ta'u gabaasni dhoksaan ba'e akka saaxileetti peentaagoon karoora maraatummaa minjaalarra kaa'ee jira. Karoorri kun eegumsa qilleensaa Iraan hunda cabsuun wiirtuu nuukileeraa Isfaan keessatti koomaandoo Ameerikaa xiyyaaraan harcaasuu of keessatti qabata. Kun of tuulummaa fi haala dhugaa lafarra jiru guutummaatti wallaaluu agarsiisa. Ameerikaan biyya dhabamsiisuun gatii malee salphaatti raawwatama jechuun yeroof jettu kaffaltiin dhiigaa loltoonni ishee fi michoonni ishee kafaluuf deeman dhageessee jirti. Faallaa kanaatiin Iraan propagaandaa fi olola Ameerikaa kanaan of hin jeeqne yeroo diinni kee gowwummaan socho'u callisii eegi akkuma jedhamu Iraan qophii ishee isa dhumaa fi sodaachisaa xumurtee furtuu badii isaarraa quba keessee jirti.
ibsi waraanaa Iraan irraa ba'e akka mirkaneessutti Iraan kuufama misaayilaa ishee isa duraan miidhame deebistee ijaaruu qofa osoo hin taane teekinooloojii haaraa dachaadhaan guddiftee jirti. Wanti hunda caalaa peentaagoniin dhiphisu garuu baankii taargeetii Iraan haaromsitedha. Baankiin kun amma buufataalee waraanaa Ameerikaa kanneen galaana Arabaa fi Giddu-galeessaa keessa jiran hunda qofa osoo hin taane bu'uuraalee boba'aa fi dinagdee michoota Waashingtan hundaa guutummaatti of keessatti hammatee jira. Kana jechuun misaayilli Ameerikaa inni jalqabaa yeroo Iraan rukutu sekoondii muraasa booda dinagdeen addunyaa fi humni waraanaa Ameerikaa guutummaatti laamshaa jechuudha. Misaayilonni Iraan horii saffisaa sagalee olii barrisanii fi dirooniiwwan of dhoosan amma ajajaa furguggifamuu qofaa eegaa jiru. Isaan kun sirna ittisaa qilleensaa diinaa jaamsuu fi dhidhina tokko malee diinaa duguuguuf kan qophaa'anidha. Iraan of jajuuf Iccitii Tiraamp gara fakkii sobaatti jijjiiruun dhugaadhaa dirree lolaatiin isaa dabuuf qophii taasisaa jirti. Goolamni isaa fi dhugaan madaallii waraanaa kanaa garagalchee asirratti fabaam. Iraan of tuulummaa Ameerikaa kanaa kan isheen tuffatteef lafaa kaatee miti. Iraan Ameerikaan waraana dhiiksuu fi dadhabsiisuu yeroo dheeraa baachuu akka hin dandeenye keessattuu yeroo muddamaa dinagdee fi dorgommii addunyaa kana keessatti sirriitti hubattee jirti. Bareechi Ameerikaan addunyaa irra teessee ajaja dabarsitu sun deebii akka hin dhufneef seenaa ta'ee awwaalamee jira. Tiraamp obomboleetti nan fidaa jechuun yeroo dhaadatu Iraan ammoo obomboleetti sanumaa gara awwaala weerartootaatti jijjiiruuf kutannoo sibiilaatiin dhaabbattee jirti. Abjuun of tuulummaa Ameerikaa qarqara galaanaa Iraanii fi gammoojjii Giddu-galeessaa keessatti dhiigaa fi aaraan awwaalamuuf daqiiqaa eeggachaa waan jiru fakkaata. Gabaasonni dippilomaasii Teheraan irraa ba'aa jiran dhugaa addunyaa raasuun saaxilanii jiru. Biyyoonni Awurooppaa gurguddoon warri Ameerikaa jalaa hiriiranii Iraanitti roorrisaa turan har'a harka lafa jalaan ija miidiyaa jalaa dhokatanii Eegduu Warraaqsa Iiraan kadhachuu eegalanii jiru. Dhimmi kadhaa isaanii maal ture? Maaloo dooniiwwan daldalaa keenyaaf Hulaa Hormuz irraan eeyyamaa darbiinsaa nuuf kennaa kan jedhudha. Tarkaanfiin Awurooppaa kun dippilomaasii dilee miti. Inni harka kennachuu fi birmadummaa Iraan guutummaatti amanuudha. Awurooppaan dhugaa addaa tokko ijaan argitee jirti. Dooniiwwan biyyoota Eeshiyaa kanneen akka Chaayinaa, Jaapaanii fi Paakistaan ulaagaa fi seera Iraan baastee kabajanii gibira kaffalanii nagaan bishaanichaa qaxxaamuraa jiru. Kanaafuu Awurooppaanonnis of tuulummaa isaanii cinatti dhiisuun michuu isaanii gudditti Ameerikaa faalleessuun seera paarlaamaa Iraan baaseef harka kennuuf dirqamtee jirti. Gibira kaffalanii nagaan darbuun dantaa biyyoota michuu Iraaniif qofaa eeyyamuun isaa Iraan seerichaa akkamitti hojiirra oolchaa akka jirtu mirkaneessa. Maaliif Awurooppaan akkanatti of salphise? Deebiin isaa dhiigaa dinagdee keessa jira. Hulaan Hormuz ujummoo jireenya addunyaati. Boba'aa fi gaaziin addunyaa harki 5 akkasumas daldalli idil addunyaa 11 as keessa darba. Erga waraanni eegalee Iraan hulaa kana cufte gatiin geejjibaa galaanaa samii tuqee jira. Yeroon meeshaan itti qaqqabu dachaadhaan dabalee jira. Wanti hunda caalaa Awurooppaa abdii kutachiise garuu gurri galaana Ameerikaa Iraan irratti labsitee guutummaatti fashalaa'uu isaati. Awurooppaan yoo Tiraampin hordofuu itti fufte dinagdeen ishee akka inni laamsha'u waan hubatteef haguuggii siyaasaa ishee ofirraa darbuun boba'aa Giddu-galeessaa argachuuf Teheraanin sossobuu filatte. Iraan gama tokkoon biyyoota michoota isheef tooftaa laafaa agarsiistus diinota isheef garuu onnee sibiilaatiin dhaabbattee jirti. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin walga'ii BRICS Niw Delhii keessatti gaggeeffame irratti sarara diimaa addunyaaf kaa'ee jira. Hulaan Hormuz amma waraanni Ameerikaa fi Israa'el guutummaatti fi bara baraaf dhaabbatutti diinaaf cufaadha jechuun labse. Keessattuu dooniin waraanaa yookaan daldalaa kamiyyuu kan duula Ameerikaa piroojeektii bilisummaa jedhamu keessatti hirmaate Hulaa Hormuziin gonkumaa ijaan hin argu. Walumaa galatti seenaan waraanaa har'aa dhugaa tokko lallabaa jira. Iraan biyyi guyyoota 40 guutuuf boombii fi misaayila Ameerikaa fi Israa'eliin rukutamaa turte. Waraana kana keessaa kan baatee mo'amte osoo hin taane ardii dhiibbaa addunyaa isa hunda caalu harka isheetti qabatteeti. Iraan Hulaa Hormuz meeshaa siyaasaa fi dinagdee gochuun biyyoota dhiyaa filannoo lama qofaaf fuuldura dhaabdee jirti. Yookiin birmadummaa Iraaniif guutummaatti jilbeenfachuun yookiin ammoo kufaatii dinagdee addunyaatiin dhidhimu. Ameerikaanii fi Israa'el xiyyaara samii irratti yeroo lakkaan Iraan furtuu dinagdee addunyaa of harkatti galchitee addunyaa mo'achaa jirti. Har'a maddeen basaasaa fi xiinxaltoonni Israa'el dhugaadhaa fi onnee Waashingtan irraas tokko ifa baasanii jiru. Gaazexaan beekamaan Israa'el Haaretz iccitii walga'ii guddichaa Pirezidaantii Doonaald Tiraamp Pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping gidduutti Beejing keessatti gaggeeffame guutummaatti saaxiluun abjuu Ameerikaan fagootti qabduu daaraa godhee jira. Akka xiinxalli kun mirkaneessetti jawween ba'aa Chaayinaan kiyyoo fi dhoqqee waraanaa Tiraamp Iraan keessatti mudatte keessaa isa baasuuf gonkumaa fedhiin qabdu.
faallaa isaa Chaayinaan dallaa sibiilaa taatee abjuu istiraatiijii Ameerikaa fashaleessuuf of qopheessitee jirti. Tiraamp inni of tuulummaadhaan Hulaa Hormuz ulaagaa kiyyaan banamaa waliigaltee niwukileeraa haaraas Iraan irratti nan fe'a jechuun ichisaa Beejing seenii korojoo duwwaa fi harka qullaabee jira. Waraana torbanootaaf deemaa jiru kanaan Iraaniin jilbeenfachiisuun yeroo fashalaa'u abjuun Tiraamp Chaayinaa irraa qabus akkasumaan duwwaatii hafee jira. Maaliif Chaayinaan Tiraampitti dugda galte yoo jennee deebiin isaa dantaa biyyaalessaa fi sarara diimaa isheeti. Dinagdeen Chaayinaa ujummoo dhiigaa abbaa giddu-galeessaa irratti hirkata. Boba'aan Chaayinaan bittu keessaa 45 Hulaa Hormuz keessa qaxxaamura. Kana qofas miti. Iraan piroojeektii addunyaa Chaayinaa isaa daandii fi harkisaa jedhamu keessatti utubaa hin buqqaanidha. Chaayinaaf Iraaniin dabarsitee Ameerikaaf kennu yookaan gura Ameerikaa deeggaruun murtii hamaa dinagdee fi nageenya biyyaalessaa ishee balaa keessa galchuudha. Wanti hunda caalaa Peentaagooniin dallansiisee fi hayyummaa siyaasaa Chaayinaa agarsiise garuu tapha lafa jalaa Beejing taphatteedha. Pirezidaantii Xi Jinping kaameraa duratti nageenyi galaanaa ni barbaachisaa, annichi waraanaaf saaxilamuu hin qabu jechuun dippilomaasiidhaan Tiraampiin gammachiisus. Harka lafa jalaan ammoo Teheraan wajjin walquunnamtii iccitii gochaa ture. Dooniiwwan boba'aa Chaayinaa Hulaa Hormuz nagaan akka qaxxaamuranii fi boba'aan Iraan gufuu malee gara Beejing akka seenu waliigaltee dhoksaa uumanii jiru. Tooftaan kun gura Ameerikaan Iraan irratti keessee guutummaatti mallattoo waraqaa qofaa taasisuun Iraaniif aara galfii fi humna waraanaa guddaa kennee jira. Xiinxallee gaazexaa Israa'el kun yeroo ammaa qofa osoo hin taane wanta waraana booda dhufuuf jedhus tilmaamee jira. Chaayinaan waraanni kun yeroo dhaabbatu bu'uuraalee misoomaa fi ijaarsaalee Iraan warra barbadaa'an deebistee ijaaruuf maallaqa doolaaraa biiliyoonaan lakkaa'amu dhangalaasuuf qophii xumurtee jirti. Deeggarsi dinagdee fi ijaarsaa kun Iraan yeroo gabaabaa keessatti dinagdee fi humna waraanaa ishee akka deebistee ijaarrattu taasisa. Kun ammoo dhiibbaa fi uggura Ameerikaan waggootaaf dadhabdee hunda gatii dhabsiise. Tiraamp noqqee baa giddu-galeessaa keessatti kophaa isaa awwaalama. Walumaa galatti seenaan addunyaa ammaa karaa bishaanii fi ibiddatti makamee kanaan barreeffamaa jira. Tiraamp jawween ba'aa na gargaara jechuun yeroo hojjetu jawwichi garuu leencaa faarsa madaa isaa suphuun caalaatti jabeessaa jira. Addunyaan amma gaaffii guddaa tokko eeggachaa jirti. Chaayinaan shira Ameerikaan Iraaniin jilbeenfachiisuuf xaxxe kana guutummaatti ni fashaleessiti moo? Waashingten aarii fi abdii kutannaan irraa ka'uun ardii dhiibbaa biraa baasee Beejing irratti waraana haaraa banam. Madaalliin humnaa bifa haaraan garagalaa jira. Iraanii fi Chaayinaan harkaan wal qabatanii of tuulummaa dhiyaa awwaaluuf qophii xumuraa jiru. Osoo addunyaan ija dhiphinaa bishaan Hormuz irra keessee tarii dinagdeen addunyaa asitti ukkaamamee du'aa laata jechuun eegdu. Teheraan harka ishee isa dhokataa fi sibiila bishaan kan biraa isa hundarra murteessaa ta'e keessaa seensistee jirti. Mariin dippilomaasii Waashingtenii fi Teheraan gidduutti godhamaa ture yeroo fashalaa'uu fi waraanni hammaachaa deemu Iraan tarsiimoo waraana haaraa kan onnee Peentaagoon cabsuu fi madaallii addunyaa guutummaatti garagalchu tokko lafa jalaan hojiirra oolchitee jirti. Tarsiimoon kun ogeeyyii waraanaatiin waraana Hulaawwanii jedhamee moggaafamee jira. Iccitiin onnee namaa raasuu fi ragaaleen waraanaa lafarraa ba'an akka saaxilanitti Iraan torbanoota muraasa darban kana keessaa qondaaltota waraanaa ishee warra gurguddoo fi ogeeyyii humna addaa qursum warra irree alaa Eegduu Warraaqsa Iiraan ta'an dhoksaatti gara qarqara Hulaa Baabal Mandab Yamanitti guurtee jirti. Qondaaltonni kunneen xiyyaaraan osoo hin taane dooniiwwan daldalaa fi daddabarsitoota dhoksaa fayyadamuun gaanfa Afrikaa irraa ka'anii buufataalee Yaman warra Huusiidhaan to'ataman kanneen akka Hudaydaa fi Hajaa keessa seenanii jiru. Sochiin kun daawwannaa addaa yookaan gargaarsa idilee miti. Inni waraana dinagdee addunyaa irratti labsamuuf qophii isa xumuraati. Iraan Hulaa Hormuz isa boba'aan 20 keessa darbu erga cuftee booda amma immoo ija ishee Hulaa Baabal Mandab isa daldalli Awurooppaa fi Eeshiyaa keessa qaxxaamururraa keessee jirti. Ameerikaan Iraaniin hudhuuf yeroo tattaafattu Iraan faallaa isaa yoo Hormuz boba'aa dhorkattee Baabal Mandab immoo daldala addunyaa dhorkiti jechuun Ameerikaa fi addunyaa dhiyaa kiyyoo lameen gidduutti dhiphisaa jirti. Meegee Huusii fi dhugaa lafa jalaa kana gadi fageenyaan haa ilaallu. Biyyoonni dhiyaa yeroo baay'ee Huusii akka garee fincilaa of dandeetti dhiyeessuuf yaalu. Yeroo ogeeyyiin waraanaa akka ifa godhanitti Huusiin harka Iraan isa dheeraati malee qaama of dandee ajaja ofiif kennu miti. Qondaaltonni Iraan warra amma Yaman keessaa seenan kunniin gorsitoota qofa osoo hin taane ajajoota dirreeti. Isaan sarara daddabarsa meeshaa waraanaa to'achuun kutaalee misaayilaa fi diroonii alaa dhufan lafa jalatti walitti dhuufi shaalee waraanaa dhokkatoo Yaman keessaa hoogganuu irratti hojjechaa jiru. Kanaanis darbeen diroonii fi misaayilonni Yaman irraa ka'anii dooniiwwan addunyaa rukutan sammuu fi qajeelchaa qondaaltota Iraan kanaan kan raawwatamanidha. Wanti haala kana caalaatti xaxamaa fi sodaachisaa taasisu yeroo qondaaltonni kunniin Yamanitti seenanidha. Bila darbe keessaa ergamtoonni UN warri dhukaasa dhaabbii Hudaydaa hordofan guutummaatti naannicha gadi lakkisanii ba'uun isaanii ni yaadatama.
Iraan qaawwa kana tattamaan fayyadamtee Udaydaam odola Kaamaraan taankoota riimaa fi hamma magaalaa guddittii sanaa fi Ta'iziitti ogeeyyii ishee bittinneessitee jirti. Yaman amma biyya qofa osoo hin taane buufata waraanaa Iraan isa galaana diimaa taatee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mariin dippilomaasii Islaamaabad keessa jiru yeroo fashalaa'u waraana guutuutti deebinaa Iraaniin barbadeessa jechuun yeroo dhaadatu Teheraan ammoo dhugaa ji'oopolitiksii fayyadamuun diina ishee jilbeenfachiisaa jirti. Iraan meeshaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amutti osoo hin hajamin teessuma lafaa fi bishaanii qofaa fayyadamtee Ameerikaaf azaaba lafarraa uumtee jirti. Walumaa galatti waraanni Giddu-galeessaa Har'aa kun waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana sammuu obsaa fi tarsiimoo ta'ee jira. Ameerikaan galaana Rabaarraa doonii waraanaa tultee Iraaniin solaachisuuf yeroo yaaltu Iraan ammoo ija ishee ciniinattee Hulaa Hormuzii fi Baabal Mandab qabattee yookiin ulaagaa kiyya fudhattu yookiin addunyaan guutuu dinagdeedhaan duuti jechuun murtiidhumaa diinatti kennitee jirti. Addunyaan amma marii nagaa osoo hin taane obomboleettii waraanaa Hulaawwanii isa of tuulummaa warra dhiyaa guutummaatti cabsuuf deemu ija dhiphinaatiin daawwachaa jirti. Sibiila Ameerikaa dambalii bishaan Iraan kanaan dhumarratti awwaalamuuf deema. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.